eenyu citee akka ba'u sii citeenya waliin yookaan immoo qabsoo keessatti dhuunfata. Kanarraa kana wanti tokko wanti ta'u jiru qabsoon Oromoo inuma deemaa jechuudha. Sareen inni hundatti gaalichi inni tirata. Akkasii jaaldaan wanni dirree qabsoo irra jiru gabaabaa matti kana burjaajiin ta'e. Egaa sanuma wanti wal qabatu gochuuf karaa irra turte waan ta'eef sadarkaa sanarra gaheera jechuudha. Sadarkaa sanarra gaheera waan ta'eef yookaan cittee baddii jechuudha baddii. Akka isheen ololtu sanaa miti tokko teessu suni shawaa bakka bu'u. Wanti waan ganda tokko irraa ba'ee haasa'u Arsii bakka bu'u, Wallagga bakka bu'u, Sila himeera, Jimma bakka bu'u, Iluu bakka bu'u, Gujii, Boorana, Harargee, Walloo, eessayyuu kutaa Oromiyaa kamuu bakka bu'u. Fedhii dhuunfaa kee gaafa barbaaddu gandadha maqaadha. Daboo yaammatta. Oromoon immoo sana bira darbee. rakkoon abaaboo gidduutti uumame jedhame kun akka hin jirree fi wanni kun bubbulaa booda garuu rakkoo kana akkaataa hooggansii qoratee dhugaan jirtus bifa kanaan bahee jettanii kaastan. Achi keessatti qaamonni tokko tokko yeroo dhimma RRI fudhachuu didee waan kana yeroo darbe qophii qorqortii siyaasaa irratti akkam akka ture araartaa Tanzaaniyaa kun proposaalii akkamii akka dhiyeessitan kaastanii turtan. Sababa didameef kaanii didee kaanii fudhatee ka dide sun immoo waan jedhu ajandaa kana qofa kan mufaatu ture kan sagalee illee dhaggeeffannee ture. Kun dhugumaa kaastanitti isa akka ta'uuf malee waan mooraa jiru kaastanii. Kabiraan RRI'n kun iyyuu maali? DDR wanti jedhamu kun maali? Qaamni karaa nagaatiin wal haasa'ee deebii yeroo keessa deeffachuu barbaadu. Erga mootummaa sanaa akkaataa jalqabatti kaastan instituushinii sirreessuu qabu sirreessee itti seenee gara referendamiittis deemu yoo ta'e akkamiin deemuu qaba ture waan jedhu wal qabsiisaatiin iftoomanuma qoosee jira. Ayyee fayyadamee bakkuma sanatti nu deebisuu taate malee jaaldaandii RRI waraanni bilisummaa Oromoo roodmaappii ofiisaa dhiyeessedha. Roodmaappii sana RRI maali jette siin ibsa sun rakkoo miti. RRI waraanni bilisummaa Oromoo ni fudhatee hin fudhannee kan jedhutti wanti qoodame iyyuu hin jiru. RRI maal godha waraanni bilisummaa Oromoo mootummaadha fudhachiisuuf ture mootummaatu dide. Mootummaa didee waraanni bilisummaa Oromoo sagantuu otoo mootummaan nu dhiyeesse ta'e gartuun ta'e waan mootummaan dhiyeesse fudhateetu gartuun ta'e immoo didee jettee ololachuu dandeessa. Nama goyyumsuun hata hin jiru ta'e. Wanta akkasii iyyuu hin jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo DDR'tu jira. DDR'n yeroo Tanzaaniyaa osoo hin dhaqiin dura kan mootummaan dhiyeessedha. Keessumaa marsaa jalqabaa. DDR jechuun disarm, demobilize and reintegrate gochuu jechuudha. Irraa hiikta waan irraa hiiktee tamsaasteetu uummata keessatti geessitee qubachiisu. Waraanni bilisummaa Oromoo qawwee hin hiikkatus waan tamsa'uufis hin jiru iddoo dhaqee qubatus hin qabu. Irree fi gaachana Oromooti, Oromiyaati, waardiyaa Oromiyaati waraanni sun. Kanaaf isin immoo yoo DDR'n fudhattan hin hiikkattan qawwee keessa yoo ta'e mee nagaa akkamii haasofnu jedhan. Roodmaappii RRI finne RRI jechuun RRI'n bal'aadha hin dubbanne. Waan bal'aa waan hedduu of keessatti hamata hunda isaa dubbachuun feetu. Inni egaa arrii lamaa fi aayii tokko jechuudha. Inni suni waraanni bilisummaa Oromoo akkatti dhiyeesse qaba. Retrain, reorientii fi integrate gochuu jechuudha. Achiyyuu ga'uutu hin danda'amu integreeshinii sanarra hin gahamu. Maaliif hin gahamu mootummaatu sana hin fudhatu akkamittiin hin fudhatu. RRI'n kun leenjisuu haaromsa kennuu fi irra deebi'anii achii booddee immoo integrate itti gochuu yookaan itti dabalu inni jedhu kuni in tarkaanfanne iyyuu retrain gochuu irra deebisanii leenjisuu irratti iyyuu yeroo irra deebisnee leenjisnu waraana bilisummaa Oromootu waraana mootummaaf waraana bilisummaa Oromoo leenjisuu qabaadha jedhe. Maaliif retrain kan goonu nutis ideoloojii mataa keenya waraana keenya akkatti leenjifannee dhaqabna. Mootummaan abbaa irrees akkatti leenjifatee dhaqaba. Yeroo irra deebinee warra kana leenjisnee walitti fiduuf jirru mootummaa miti kan leenjisu. Roodmaappiin oboo akkasi.
mootummaan woboo akkamittiin leenjisa? Mootummaan akka inni itti leenjifate instituushinoota monopolize godhee dhuunfateetu paartii biyyaa, siyaasa, mootummaa waa hunduma iddoo tokkotti cafaqe. Nam tokko jalatti cafaqeetu ta'a. Warri kun woboo yeroo deebisee riitireen godhu yookaan yeroo deebisee leenjisu, irra deebisee leenjisu akkatti nama ajjeesan na leenjisa. Akkatti yeroo filmaanni jiru waraqaa baalot booksii sana akkatti saamanii mootummaa tolfatan ni leenjisa. Achitti waliin galamne jechuudha. Roodmaappiin keenya eenyutu riitireen godha qabnaa jechuudha. Eenyutu iyyuu riitireen ta'a. Akkamittuu ta'a. Kanayyuu fudhatu jechuudha mootummaa. Fudhachuu hin danda'u. Rii'oranti maalirratti dhagu? Haaromsi kennamu sun sammuu namaa keessa mootummaa waan kaa'ee qabaa jechuudha. Akka barcuma aangoo siyaasaa isaa tiksanii waggaa dhibbayyuu yoo ta'e umuriin isaa jira taanaan baraan akka achi taa'udha. Akkasittidha instituushinoonni biyyattii keessaa yookaan dhaabbanni biyyattii keessaa kan inni ijaaran. Dhaabbata akkasittiin ijaaran dimookiraatessuu keessatti mootummaan gaheen inni qabaatu xiqqaa. Kana kan mootummaan fudhachuu hin barbaanne maaliif? Hin fedhu dimookiraatessuu hin fedhu. Instituushinoonni dhaabbanni kan akka boordii filannoo, kan akka poolisii, kan akka waraanaa, kan akka tikaa warri kun akka isaanii dimookiraataayizdi ta'anii paartii irraa walaba ta'anii biyyaaf jiraatan hin fedhu. Woboon kanadha barbaada. Kana hiiktii arrarra'aayi. Yoo kun hin danda'ama ta'ee mootummaan achi keessaa instituushinoota kana gadhiisee dimookiraatesse kan itti aanutu immoo jira. Feesensikweensii qabaa jechuudha. Linkeejii walitti hidhamiisa qaba. Kana gochuun dureyyuu waraanni bilisummaa Oromoo guutummaan guutuutti yoo irratti walii galee jechuudha. Akka nuti tireengoon yookaan akka nuti leenjisnu yoo mootummaan fudhate. Wanni nuti leenjisnu immoo haqa. Wanni nuti leenjisnu immoo waa'ee dimookiraasii, waa'ee walqixxummaa, waa'ee bilisummaa, waa'ee nagaati. Maleesaa waa'ee barcuma aangoo siyaasaa mootummaa tiksii fi poolisiinis, tiknis, waraannis, boordiin filannoos akkasumas dhaabbattoonni biyyattii keessa jiran garii mootummaa qofaa utubanii jiraatan akka isaan sana godhani miti kan nuti leenjisnu. Mootummaan sana iyyuu fudhanne malee yoo kana fudhate immoo inni itti aanee dhufu waraanni bilisummaa Oromoo fi qaamni abbaa irree akkaataa sanaan tajaajilaa akkaataa kamiin walamantaan trust deficitiitu jira. Walamantaa keessattuu waraanni bilisummaa Oromoo si'a lama sadii mootummaa kanarraa amantaa dhabe jechuudha. Walamantaan kun akkamitti dhalata? Qaamni sadaffaan sun iyyuu kana gochuu danda'a moo hin danda'u? Akkamittiin gochuu danda'a? Mootummaa kana akka inni bifa kanaan deebi'ee bor haaluu hin dandeenyetti harki isaa hidhamuudha qabaa jechuudha. Osoo harka isaanii dhiin qawween keenya gatiittii keenya irra jiru. Nagaan moo hin dinnu dhaqna. Harkan kennan. Yoo garuu toora isaasan dhukaasii waan Oromoon barbaaddu mootummaan kun fudhata ta'e dhiiga namaa dhangalaasuuf immoo araaraasaa yookaan suusiisaan qaba. Mootummaan kun immoo sana fudhachuu hin fedhu irreetiin taa'uu fedha. Kanaafudha irreetti deebine. Hankanaa achi aangoo miti kan barbaachadhamne. Aangoo barbaachadhamne yoo ta'e immoo sana achi deemuyyuu sin gaafatu. Akkasumatti akka kennattee iyyuu aangoo maali? Aangoo shimeefaa Gaan karkarroo afaan guuttatee jechaa ooluu sana. Oromoof Oromiyaaf waan sanaa ol ta'u waraana bilisummaa Oromoo keessaa tasammuu qabu sanaa ol hojjechuu danda'u biyya agartee biyyeen isii sangaan qottee yookaan maashinaraa kombaayinaraan qottee miti kopheen dhiittee illee irra facaaste jennaan hunda magarsitu kanarratti uummata beela'u akkasii qabatee mootummaa deemu miti ka sanaa olii hojjechuu danda'utu jira jechuudha Oromoo. Kana sana dhabnee miti kunuuti. Bakka isaanii sana hanga sana dhabnee miti. Hanga sanas wallaallee miti. Joonjeen meeqaan meeqatti galee uummata Oromoo eegee addunyaa kana godhee impaayiritii keessatti ukkaamsee hambisuu sanarratti akkasitti hojjechuuf beekee afaanuma tolu sobu waan biraan qabu. Daataa sobaa oolu, isa mul'atu sobaa oolu, xiqqaaf guddaa sobaa oolu waan biraan qabu. Kanaaf wanni nuti barsiisuu barbaanne instituushinii biyyattii masbii dimokiraataa. Kana dhagochuu qabna. Yoo mootummaan suni silaa mootummaan abbaa irree suni silaa hattoonni suni too kanarratti walii galaniiru ta'e inni itti aanu kanaa jechuudha. Kanas tola hin jedhan fudhata. Achi booddee immoo mala inni itti warra sana dhuunfachuu danda'u. Naashinaal sekiuritii keessaa, armii keessaa, poolisii keessaa, naashinaal boordii, elektoraal boordii keessaa akkamittiin itti seenamuu danda'a rood maappii isaa jira.
Kana birayyuu hin geenye jechuudha. Jarri konstitushiniin biyyittiirrayyuu waan jiru hin beeku waan ta'eef si morma taa'e. Wanni si mormu mormii goggogaa amansiisuu hin danda'u. Kanaaf iyyuu har'aayi mootummaan sun iyyuu hin fudhatu hin ta'uufi. Wanni inni hin taaneefi harka isaati cancala. Namni tapha siyaasaati taphataa uummatatu filataa jechuudha. Yoo sana xumuratee institushiniin hundi dimokiraataayis ta'ee itti aanee inni dhufu uummanni Oromoo otoo dhiibbaan kamurra hin jiraatiin dhiibbaan qawweetiinis dhiibbaan siyaasaatiinis irra hin jiraatiin wal ta'ee bilisa ta'ee taa'ee Itoophiyaa waliin jiraatamoo Itoophiyaan ala jiraataas murteeffachuu qabaachuu har'aayii sadarkaa sanatti. Yoo kana hunda goone institushinoota dimokiraataayis goone poolisiin walaba ta'e tekni walaba ta'e biyyattii keessatti boordiin filannoo walaba ta'e waraanni walaba ta'e ilaalee qofaa nagaa biyyattii qofaa eegsise warri siyaasaa walitti bahee dhugaa jirtu walitti hime waraanni kamiifuu loogu jechuudha. Waraanni waraana biyyaati, poolisii biyyaati, tikni tika biyyaati. Boordiin filannoo kan siyaasa biyyattii keessatti warra galmaa'ee jiru hundumaati malee loogii mootummaa tokkoo yookaan paartii tokkoo miti. Haala akkasii sana keessatti gaa walitti dhufee sabni immoo otoo dhiibbaan tokko jechuudha. Dhiibbaan kamu qawween keenyis kan inni itti deemu kana. Dhiibbaa jalaa baasu Oromoo. Erga dhiibbaa jalaa bahee uummanni Oromoo ofiitu murteeffata. Waan inni murteeffatu immoo atuu beekta. Kanaaf yoo karaa nagaan dandahama ta'e dhiibbaatiin ala taa'ee uummanni Oromoo murteeffachuu danda'a ta'e mirga hiree murteeffannaa Oromoo kabachiisu. Har'aayi roodmaappiin isaa hagga. Mirga hiree Oromoo mirga Oromiyaa abbaa biyyummaa irratti qabnu sana Oromoon Itoophiyaa bututte sana keessatti Itoophiyaa haaressinee wajjin bullaa dhimma isaati. Sana kabajnaa fi achi keessattuu inni itti aanu siyaasa yoo barbaadde paartii ijaarrate yoo barbaadde siyaasa keessaa bahe akka barbaadde ta'e ABO'n uummattoota Itoophiyaa waliin ta'ee dorgomee yoo aangoo barcuma siyaasaa qabate Oromoof waan ta'u hojjetaa jechuudha. Oromootu impaayera Itoophiyaa filate yoo ta'u. Impaayera Itoophiyaa keessaa bahee jennaan immoo gara mootummaa walabaa ijaarrachuutti deemaa jechuudha. Hanga sadarkaa sanaatti hin deemamu yoo ta'e har'aayi hojii hin qabu. Garuu immoo DDR mootummaan fide kaawuntar kan ittiin goon har'aayi. Kanarraa kanas mootummaan kun waan inni jedhe wanti fudhatamu tokko iyyuu hin jiru. Wanni nuti jenne immoo hundumti isaayyuu silaa nagaa fida tasgabbii nagaa waaraa jechuudha. Mootummaan bara baraan hanga yookaan duuti achiisa kaasutti hanga yookaan qawween achiisa kaasutti qofaa aangoo barcuma siyaasaa qabatee akka hin teenye dhorkaa. Dimokiraasiitti nu geessa, sirnatti nu geessa, abbaan injifate, injifachuu jechuun immoo uummatatu ilaale poolisii keetti fuutee uummatatti fiddee haasofta. Waa'ee daandii baasuuti, waa'ee bishaanii qulqulluuti, waa'ee mana barnootaati, waa'ee tajaajila fayyaati, waan hedduu waa'ee ibsaati. Infraastiraakcharii biyyattii keessa jiru akkaataa kamiin biyyattii eegee taatee duuba jirtu kana fuulduratti fidda. Nama har'a tokko nyaatee buluu dadhabaa jiru garuu immoo qamadii oomishnee biyya alaatti ergaa jirra jechaa itti qoostu kana dhugumaan qamadiin suni qamadii nurraa hafee biyya alaatti erginu akkaataatti ta'uu danda'u anatu danda'a abbaa jedhe uummanni immoo ana danda'a afaanii qofaa osoo hin taane ilaalee namni kun nama ta'uu danda'u jedhee isa filatu sadarkaa kanatti yoo ceesisne Oromoon murteeffatee Itoophiyaa keessaa buluu Oromiyaan cittee impaayera Itoophiyaa qollaa taatee haa jiraattu murtii sanarra dhaabbatee. Hanga murtii sanarra dhaabbatee hin taanetti haga qeensi kiyya xurii qabdu kana gaaffii Oromoo sharafa. Mootummaan sun sanaa ol sharafte waan ta'eef qawweetti deebi'e. Kanaaf har'aayi garii fudhatee garii dhiisee yookaan immoo har'aayi maalii isa jettuuf hin gabaabsee hojii ibse kana burjaajiin barbaachisu. Har'aayi hanga dhaqee mirga hiree murteeffannaa Oromoo murteeffachuu akkaataa danda'uutti tolchutti adeemuudha qaban sanaa gadi hin fudhanne. Mootummaa miti biyyicha keessa kan jiru mootummaan sun jalqabumaayyuu boordiin filannoo biyyittii PP'n General Assembly hin gaggeessinidha mootummaa taate. Oolmaa hedduu oolee fi sana kan riifoormii ta'uu qabu sana kan inni dimokiraata ta'uu qabu jechuun mootummaa miti hannaan dhufe. Warra Tigireetu iyyuu mootummaa ture beeke yeroo sana isaanii General Assembly gaggeeffatanii filannoo gaggeeffatanii kan mootummaa ta'e ituma leegaalii iyyuu jettee ilaalte isaanii jechuudha. Kun mootummaan
seeraan ala humnaan qabatee ta'a waan ta'eef yoo humna sanatti tolu dhimma hin bahin karaa nagaa gadhiisuu danda'a ta'e akkaataa inni itti gadhiisuu danda'u roodmaappii sana qabannee hin gadhiisuu hin danda'u taanaan immoo mootummaa miti waan ta'eef lammataa yoo waliin ta'anii haasoo barbaachisu afaan qawweetiin qaba. Kanaaf hanga walabummaa yookaan immoo hanga impaayiritti keessatti waliin jiraachuu Oromoo mirga hiree ofii dhiibbaa tokkootiin dhiibbaa siyaasaa moo dhiibbaa gama qawweetiin dhufu moo dhiibbaa xaxaa adda addaatiin dhufu yookaan konspaayireesii adda addaatiin jiru moo kamuu jala bilisa bahee ilmaan isaa waan isaaf taatu wal barsiisee gara filannootti deemee mirga hiree murteeffannaa isaa tolfateetti yoo deemsistu ta'edha jennee deemne hin deemsistu. Hin deemsistu waan taateef immoo harka hin kennamu. Hanga dhumaatti hanga guduunfaatti goonutti dhalootatti leenjisneetti bobbaafnee lolchiisneetu jijjiirra waan ta'eef Oromoof sana silaa hin malu. Mootummaa akkasii miti kan gaanfa Afrikaa kanarra jiru guutummaa Afrikaa keessatti akkasuma. Gaanfa Afrikaa kana keessumaa immoo impaayir Itoophiyaa immoo bulguu baay'ee akkasiitii bara dhufaa darbaa ture. Wallaalaa meeqatu dhufee bakka sana qabata waan ta'eef uummata saamee akka silmiitti itti maxxanee jiraachuudha barbaada waan ta'eef tole jedhee kennu. Karaa inni tole jechuu danda'utti ofaa qopheessu uummanni Oromoo inni immoo qawween harka jiru. Duuba deebii hin qabu. Yoo nagaaf dhufan boris gaaffii Oromootuun shafaratiin deebii argata taanaan nu nagaan sodaannu. Lola inni sunis. Tanzaaniyaa akka deemne qawween nu kaasne malee lola deemne jechuudha. Qaama lolaa. Diinatu nagaa fakkaachuuf rakkateera waan ta'eef kadhachuuf jechuudha. Isa kana waliin haasa'an jira, nagaa buusaan jira, achiin haasa'an jira, nagaan buusaan jira jechuufidha fakkeeffachuuf dhaqe waan ta'eef sanaaf deebii kennuudha. Diina akkasii lolaa jirra waan ta'eef uummanni Oromoo isa kana hubachuu burjaajii keessaa bahuu ammallee wareegama daransiichi baasuuf deemnuuf of qopheessu. Jaallan qopheessanii, jaallan yeroo qopheessanii mootummaan kun waan fudhattu fakkaatte waan teknikaal ta'e xixiqqoo ta'e immoo warri waraana hoogganu dirreerraa dhufee warra mootummaa abbaa irreef waraana hoogganu waliin wal ta'ee haa xumuruu jedhamnaan deemne. Beekna immoo tiriikii akka isheen taate soba akka isheen taate. Malli isaanii diida nu baasu. Jaallan doonii kibbaarraallee ka'anii asii lixaallee ka'anii achitti wal arginu. Nuti immoo diida yoo baane akka deebinu beekna jaallan waliin wal argu. Wal nu argisiisee jechuudha. Kanaaf carraa sanatti dhimma baana. Akka galuu dandeenyu beekna. Yaa gallee mootummaan kuni pirootokoolii illee warrumti taajjabduun isaa to'achi teessuuti sodaattee diigdee jechuudha. Yoo biyya sin deebisne rakkoo jette. Kanaaf nuti immoo biyya deebi'uu ni dandeenya. Akka leencoo lataa yookaan hin ajjeesu yookaan immoo achumaan badee hafaa inni bara isaanii ta'eera ta'uu danda'a. Hin quudhinaa fi homaa waan goonuuf hin qabdu. Dandeettii akka isaan bara isaanii qabanii miti dandeettii dhaloonni harkaa qabu. Kana barbaade seenuu danda'a. Kanaaf dhaquu hin sodaanne galuus hin sodaanne. Isin jechuun of yaadaran. Jaallan yeroo sana waan sana baay'ee irratti hojjetanii keessumaa tiimiin araaraa abaaboon qopheessee ergate hojii guddaa hojjeta waan kanarratti. Tiimiin sun gaaffii Oromoo galeeraa fi Oromoon gaaffii isaa karaa nagaa yoo mootummaan kamuu gattaa'ee mari'achuu danda'a ta'e roodmaappii qabatee itti dhiyaachuu danda'u tiimii beeku. Waraanni bilisummaa Oromoo namoota bifaan akkasii bakka buufate gaaffii irraan qabu. Hojjetanii gaafa isheen ta'uu didde immoo akka gannu baasanitti isaanumaan ni galu. Uummata Oromootu ni galu. Arri konfiyuuzinii kamiyyuu uumuu hin danda'u. Burjaajii kamiyyuu uumuu hin danda'u. Naggaadeen ittiin deemuu barbaaddu immoo alas keessa siin jirti jechuudha. Sana immoo uummanni Oromoo muka udaanii godhee ittiin duukaan jiru. Akkasii. Shadow. Tolega, konfiyuuzinii yookaan immoo naannoo sanatti burjaajiin akka uumamneef yaadota bal'aa kaasaniitu sanumaan wal qabate Taanzaaniyaatti isin deebisaa. Taanzaaniyaa gaafa deemamee jaalmarroodhaa fi qaamolee muraasa dhimma kana sadan teessee sanaan deemamee waan jedhaa yeroo kaasanii ajandaa ittiin adeemsa qabsoo bilisummaa Oromoo milkii sana dhaabbachuuf uummata
gara birootti yeroo isaan fayyadaman adeemna. Wanni jalqabatti walii galame irraa isa ta'u wanti itti walii galame isaantu itti walii galameetu deema jedhanii kaasan jiru. Garuu yoo dhugumatti walii galame ta'eeti maaliif achi gahamee dhiifame? Yaada namoonni yookiin akka burjaajitti fayyadaman kun yaada wal dhaawaan qabuuf sana kaase. Ammoo waliigaltee kanaa haalota dhorkan kaasaniitu. Garuu ejjennoo naannoo sana ture maal akka ta'ee fi haalli deemsa keessanii kanarratti wal amantaan qaamota jiru wajjin yaada dhiyaate wajjin bilisinnaa dhiyeessite wajjin turee fi jaallan zoonii irra jiran waan kana quba qabuun moo akkuma namni jedhu keessaa haala kana guutuuf waan ofiisin beektan qofatti namoota kan biraa